Kun sagantaa gola shaasheeti. Sagantaan gola shaashee waajjira kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiin qophaa'ee raadiyoo FM Faanaa 103.4 irratti kan darbudha. Sagantaan kun sochii hawaasummaa fi dinagdee, bulchiinsa gaarii, tajaajilaa fi nageenya gola shaashee keessatti argamuun bohaarsaa uummata kan barsiisudha. Carraan magaalaa Shaashamannee fuula duraa kan murtaa'u jiraattota har'aati. Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota gola shaashee kun sagantaa gola shaashee waajjirri kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin FM Shaashamannee 103.4 waliin ta'uun kan isin bira ga'udha. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu an adeemaa kasiibe. Sagantaa gola shaashee guyyaa har'aatiin fayyadamummaan dargaggootaa gama hundaan akka cimu hojii hojjetamaa jiru ilaalchisee waan qopheeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaan affeerraa kennu. Mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamummaan dargaggootaa gama hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaatiin akka cimu xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Dargaggoonni abdii egeree biyya keenyaati. Qabsoo akka biyyaa fi naannoo keenyatti taasifamaa turee fi jijjiirama sirnaa dhufe akkasumas bu'aawwan galmaan fiduu keessatti shoorri dargaggoonni gumaachan olaanaadha. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannettis fayyadamummaan dargaggoota akka cimu sadarkaan hojjetamaa jira. Kutaalee magaalaa hunda keessatti dargaggoonni hubannoo qabaatanii carraa hojii uummachuun diinagdeen akka of danda'anii fi gama hundaan dorgomaa fi fayyadamaa akka ta'an hojjetamaa jira. Kutaa magaalaa Malkaa Sirbaattis fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiru. Ijaarsa dargaggoota lafa qabsiisuu, nageenya aanaalee magaalaa mirkaneessuu fi diinagdeen akka of danda'aniif dargaggoonni cimanii akka hojjetan kaafamee jira. Dhamaan Dastaa Dhaqqaboo jedhama. Itti gaafatamaa waldaa dargaggoota aanaa Karaaraa Fillichaati. Hojii gama ijaarsa dargaggeessaatiin lafa qabsiisuu halkanii guyyaa hojjetaa jira. Hojii nageenyaatiin nageenya magaalaa kennaa, nageenya aanaa kenna tifataa irraa jechuudha. Kana yoo jedhu ammoo qaama nageenya faana ta'anii eeruu kennuun haala xiinxala siyaasaa irratti, hojii siyaasaa irratti hojii baay'ee dargaggeessaan keenya hojjetee jira jechuudha. Hojii akka ammaa hojjeteen shakkiin takka malee uummanni keenya ba'ee nagaan gabaa isaa daldalatee waan fedhe qotatee hojjetee yeroo itti galuurra jira jechuudha. Dargaggeessi maal hojjetuu qaba? Gaheen dargaggeessaa maali waan jennu irratti hayyuudhaan hayyoota garaagaraatiin ogeessitoota garaagaraatiin leenjiin kennamurra waa baay'ee jijjiiramneera jechuudha. Yeroo kanatti ani humna dargaggeessaati. Humna fakkeenyaa fi dhakaa daabboo godhuutti danda'urra jira jechuudha. Humna wanti baay'een harka jiru yeroo amma waa hedduu ta'uu danda'u jechuudha. Biyya tanaaf dabarsee yookaan ammoo diinagdeen biyya tana utubuu ofirraa ka'ee tursa of utubee dargaggeessarraa waa baay'eetu eegama. Lammiin amma yoo maatii qabaadhe maatii kiyyaan guddisaa. Haati tiyya abbaan kiyya na barbaadanii biyyillee deeggarsa narraa barbaada jechuudha. Wannoonni kun qaamoleen kun waan deeggarsa narraa barbaaduuf deeggarsa isaan narraa barbaadan waan jiruuf halkanii guyyaa hojjedhee cinaadhaan asiin mootummaa deeggaraa asiin ammoo gama kanaan diinagdee guddisaa dargaggeessa of dandeessisaa dargaggeessa of danda'a ta'e amma biyya bulchuutti illee nama of danda'e barbaachisaa jechuudha. Namni hoggaaf of danda'e gara hoggansaati gara geggeessaati gaafa dhufe biyya tanaas sadarkaa keessa darbe san barsiisee ceesisuu danda'a jechuudha. Biyya tana waan tokko haala mijeessuun sadarkaa garaagaraa sagantaa garaagaraa qopheessuun ammoo ga'oomuu qabaata. Diinagdeen ikoonomiin isaa jabaatuu qaba, si'oomuu qaba waan jedhu kaasuu barbaada jechuudha. Jaarmiyaalee dargaggoota waliin qindoomuun fayyadamummaan isaanii gama diinagdee fi kan birootiin mirkanaa akka deemuufis hojjetamaa jira. Roobaa Kadiir jedhama. Hoogganaa gurmuu dargaggoo aanaa Iddoo Leencaati. Kaana Iddoo Leencaatti dargaggoonni keenya nuti akka hooggansa dargaggoo aanaa sanitti
hojiin keenya hojiin cimaan hojii siyaasaa illee ta'u haa ta'uti ammoo saniin cinatti hoogganaa federeeshinii fi hoogganaa waldaa waliin taane karaa hundaan dargaggoo keenya fayyadamaa taasisuuf kadeemaa jiru ta'uu isaati. Kana keessatti wantoonni karaa hojiidhaan akka fakkeenyaatti heeraman keessaa kana durallee hin beekama. Ijoolleen aanaa kennaa carraa namoota 90 leenjii keessatti leenjifne namoota 90 san keessaa namoonni 45 gara dirree deemanii shaakallii dirree dhaabbanni biqaat haala mijeessee namoota 45 gara hojii fi hojii dhuunfaa isaanii akka uumatanillee achi keessatti ammoo ogummaa garaagaraa akka horatan carraa uumeera. Carrama san dabalatee baranallee bara 2017 keessatti dargaggoota aanaa kennaa nama 50 jalqaba irratti leenjii dandeettii jireenyaa ka jedhu laayif iskiilii irratti kennameen sana booda immoo dargaggoonni 45 calalamaniiti akkaataa isaan ittiin dhufaniin fedhii isaanii laallameeti maal irratti hojjedha boruufillee hadhaafillee milkaa'ina argachuu danda'a waan jiru adda baasaniiti ammatti dargaggoonni 45 sadarkaa aanaatti dargaggoonni 45 shaakallii dirreedhaan karaa carraa hojii uumuutiin argamee kan itti deeman ta'uu isaati. Aanaa kennaa dhimma nageenyaatiin wal qabatee hundinuu akka aanaa kennatti zoonotaa fi gootii tokko qabna. Zooniif gootii 11 qabnu irratti hunda irratti dargaggoo kenna gurmeessinee achirratti kadeemsaa ta'uu isaati. Dargaggoo sadarkaa aanaan jiru ammoo koree qindeessituun qixa hooggansa seektaraa koreen qindeessituu guyyaa torban irratti ramaddiin kennamee fi sadarkaa masaniin hooggansa dargaggoo aanaa sanii zooniif gootii irra jiran hooggansa hundaa irratti walitti qabamee sagantaan bahee fi dhimma roondiitii wal qabatee dhimma nageenyaatii wal qabatee halkanii guyyaa dargaggoo kenna bidhaanis gara milishaan gara gaachana sirnaatti waliin taane dhaabbiidhaan bakkeen eegamullee jira. Kana keessatti ammoo dargaggoon shoora olaanaa katabataa deeman ta'uu isaati jechuudha. Ijaarsa waldaalee dubartootaa cimsuu qusannoo isaanii akka cimsatanii fi liqeeffachuun daldala garaagaraa irratti akka hirmaatanis hojjetamaa jira. Maqaan kiyya Dureetti Gammadaa jedhama. Aanaa iddoo leencaa itti gaafatamtu gurmuu dubartootaati. Gama kiyyaan dubartoota hedduu isaa gurmeessee carraa hojii uumaa irratti illee baasee siyaasaan abboomsee dubartoota waldaa ijaaree waldaa 5 mirti birijjaa jedhamuun aanaa keenya keessatti dubartoota 32f carraa hojiitiif seera akka fayyadamaa isaa ta'uun ni beekama. Akka dubartootaatti baankii Siinqee wal taane qusannaa aadaa qusannaa dur dubartiin teennaa innaa haadholii teennaa irratti innaa keessummaan dhufuuf jedhaa waa hidhataa kaa'atti. Amma dammoo barri kun ifaa mootummaa kanaatti amma baankii Siinqee wal taane akka dubartoonni teena qusattu taasifneerra. Achirraa fuudhaa hoolaa re'ee gabaa waan baay'ee hojjetaa jiran. Amma akka dubartootaatti wanti dhaamuuf dubartoonni hundinuu akka nooliin hojjettu dhaamaaf. Dargaggoonni humna jijjiiramaati. Nageenya hawaasaa tiksuu sirna ijaarratanii tichuu fi irraa fayyadamuufis caalmatti hojjetamuu akka qabamu ibsamee jira. Maqaan kiyya Gabbitaa Daddafoo jedhama. Itti gaafatamaa siyaasa paartii kutaa magaalaa Malkaa Sirbaati. Fayyadamummaa dargaggoo akka kutaa magaalaa keenyatti jiru hojiiwwan babal'aan hojjetamaa turee jira. Dargaggeessa akkuma beekamu humna jijjiiramaati. Jijjiirama akka biyya keenyaatti dhufe waggaa 6-7 kana akka Itoophiyaatti dhufe keessatti dargaggeessi keenya iddoon olaanaan kennamee fi siyaasa keessatti hawaasummaa keessatti dinagdee keessatti fayyadamaa akka ta'uu fi abbaa dinagdee abbaa jijjiiramaa abbaa biyyaa ta'uun isaa amanaa ofitti amanee biyya kana jijjiiruu ka danda'u akka ta'e abbaan biyyaa eenyu akka ta'e gaafii keessa ka ture. Gaafii siyaasaa uummanni Oromoo qabu keessattuu dargaggeessi keenya qabu abbummaan sadarkaa garaagaraa keessatti yeroo ammaan tanaa kana ka hoogganaa jiran dargaggeessaa jecha. Kanaaf siyaasa keessatti fayyadamummaan dargaggoo keenyaa bakka olaanaa qaba. Akkuma kutaa magaalaa keenyatti olaallee aanota 3 keessatti akka sadarkaa koree qindeessituutitti dargaggeessi aangoo laatamee fi aangoo fudhatee ka qabsaa'ee wareegama kaffalee jijjiirama kana fide dargaggoodha waan ta'eef. Dargaggoo jechuun biyya. Dargaggoo ijaaruu jechuun immoo biyya ijaaruu jechuudha. Qaama kanaan alatti jijjiiramni biyya kanaa hin dhufa jedhamee hin yaadamu. Dargaggeessi abdii boruuti. Dargaggeessi gaachana sirnaati. Nageenya keessatti abbaa nageenyaati. Roondii buluun humnoota nageenya keenya irratti rakkoo fiduuf amuummatani. Yeroo ammaa kana keessatti illee biyya Itoophiyaa keenya keessa keessumaayyuu dargaggeessi afaanii qawweetiin rasaasaatiin dhumachaa ture amma yeroo itti fayyadamu yeroo dinagdeen uf ijaaru
yeroo hawaasummaa keessatti of ijaaru yeroo abdii biyyaa ta'uu isaa itti raggaasisu irra ga'eera. Kutaa magaalaa Malkaa Sirbaattis fayyadamummaan dargaggoota akka cimuuf hojjetamaa jira. Leenjii hubannoo cimsuu gargaraa kennuu inishitiiwwan qonnaa garagaraa irraas fayyadamoo akka ta'an itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalichaa obbo Gannatoo Qaabatoo himanii jiru. Akka magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Malkaa Sirbaatti fayyadamummaa dargaggoota kana irratti hojii bal'aa hojjechaa turre keessattuu bara 2017 boqonnaa qophii irratti kan seenne humna waliigalaa dargaggoota kana baachuu danda'u sakatta'u ture. Humni waliigalaa kun maal akka ta'e adda baafnee kanaaf immoo gahaa akka ta'u dargaggoota hojii dhabeeyyii kutaa magaalaa kana keessa jiran sadarkaa gulantaa barnoota isaaniitiin akka calalaman potenshaala keenya erga adda baafnee booda humna barattoota eebbifamanii yeroo dheeraafis haa ta'u waggoota muraasa asitti yuunivarsiitiif dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman kanneen walitti qabnee leenjiiwwan garaagaraa kennaafii turre. Leenjiiwwan kalaqaa, leenjiiwwan si'oominaa sammuun kalaqa isaanii akka cimuuf yeroodhaa gara yerootti ogeeyyiiwwan balataa'oo magaalaa Shaashamannee wajjin taanee leenjiiwwan marsaa haga 3 kennee turre. Waliigalatti dargaggoonni naannoo kanatti leenji'an dargaggoota gara 1,500 caalu fedhii isaanii agarsiisanii dargaggoonni kun sadarkaa garaagaraa irratti hojiiwwan akka kutaa magaalaatti humna dandeettii kutaa magaalaa kanaa qorannee irratti bobbaafnee naannoo isaan irratti fiixa boomsa isaanii mirkanaa'u irratti akka hojjetan hojiiwwan babal'aa hojjechaa turre. Fayyadamummaan dargaggootaa inishitiivii haarawaa sagantaa mootummaan boce keessatti dargaggoonni fayyadamummaa isaanii dabalaa dhufaa jira. Fakkeenya fudhannee aanaa Karaaraa Fiilichaa keessatti kan jiru dargaggoonni horsiisa lukkuu irratti bobba'an, dargaggoonni furdisa loowwanii irratti akkasumas aannan irratti kan bobba'an jiru. Isaan kunniin amma qabatamaan waan fooyyee lafarratti arguu dandeenyu jira jechuudha. Sammuun dargaggootaa jijjiiramee saayinsii fi teekinooloojiin akkasumas kalaqaan dabaaluun diinagdee horachuu fi siyaasa Oromoo utubuu keessatti gahee isaanii akka banis hiramee jira. Fayyadamummaa dargaggootaa eessarraa kaana jennee yoo yaadnu sammuu isaanii jijjiiruu irraayi. Sammuun dargaggootaa jijjiiramee hojii akka jaallatan, sammuu kalaqaa akka horatan, falaasamni isaanii egeree isaanii kan agarsiisu akka ta'u dargaggoota kana karaa hundaan ga'umsuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Dargaggoonni kun dirree siyaasaa keessatti hirmaatanii siyaasa Oromoo keessatti gaheen dargaggeessaa salphaa miti. Siyaasa Oromoo utubuun barbaachisaa ta'a jedhanii amanuu. Kanaaf immoo ilaalchi duraan ture danda'u jedhu kiyyaa miti kan jedhu maaliif sadarkaa kana dhaabbadha kan jedhu dhiisee siyaasni Oromoo isaa galee siyaasa Oromoo dinagdeedhaan utubuu, siyaasa Oromoo teekinooloojiin utubuu, siyaasa Oromoo barnootaan utubuu kan jedhu kun dargaggoonni ciminaan irratti hojjechaa jiru. Kanaaf kutaa magaalaa keenya keessatti haalli amma dargaggoota itti qabannee jiru kun waan gara fuulduraattis fakkeenya qabu ta'ee fiixa bahiinsa olaanaadhaaf kan nama abdachiisu akka ta'e kanas beeknees isaanillee hubatanii irratti hojjechaa jiru jechuudha. Dargaggoonni hojii isaanii jaallachuu qabu. Dargaggoonni kalaqa fiduutu isaan irra jira. Dargaggoonni tokkummaan Oromoo kalaqa irratti, sabboonummaan Oromoo kalaqa irratti, saayinsii fi teekinooloojii irratti jabaachuu qaba, cimuu qaba. Uummanni kun dargaggeessa kana qaba. Kaleessa abbootiin isaanii lafarra irra jiru kana, siyaasa irra harka qabnu kana fiduudhaaf dhiiga isaanii dhangalaasaniiru. Lafeen isaanii cabeera. Har'aa kana bareechisuudhaaf kan godhan isaaniif akka toluuf miti. Nu immoo lafa isaan fidan, siyaasa isaan fidan egeree keenya bareechisu, dhaloota isa dhufu bareechisuutu nurra jira jechuudha. Fuuldura keenya ifa akka ta'uuf kalaqa jaallachuutu nurra jira, hojii hojjechuutu nurra jira. Tuffiin hojiidhaaf amma qabnu hojii adda qoonnee inni kun guddaa, inni kun xiqqaadha, inni kun kana caalaa, isa kantu fooyyeedha kan jechuu caalaa hojiin hundinuu qixa akka ta'e, hojiin hundinuu hamma mallaqa argisiisutti, hojiin hundin hamma jireenya namaa fooyyessutti dargaggeessi kana beekee jabaachuutu isarra jira.
Bulchaan kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa obbo Tashoomaa Muhammad akka jedhanitti dargaggoonni karaa ijaarsa caasaalee isaaniitiin gurmaa'uun akka carraa hojii uumamuu irraa fayyadamuutaan hojjetamaa jira. Hojiilee misoomaa fi ashaaraa magariisaa milkeessuu keessattis gumaacha taasisaa jiraachuu himanii jiru. Dargaggeessi keenya caasaa cimaadhaan ijaarame walbeekee ijaarama isaatiin fayyadamummaa dargaggootaa mirkanaa'uu akka danda'u hojiin bal'aa hojjetamaa jira. Karaa biraatiin immoo dargaggeessi ijaaramee karaa biraatiin immoo nageenya isaa akka eegatuu fi misooma irratti hirmaannaa gaarii akka qabaatu hojiin bal'aa hojjetamaa jira. Kana keessatti inni jalqabaa dargaggootaaf leenjii kennuudha. Leenjii ogummaa sadarkaa adda addaatti kennuudha. Leenjii ogummaa argataniin immoo qabatamaatti hojiitti galanii akka hojii jiruu danda'an carraa hojii akka kutaa magaalaatti potenshaala jiruun dargaggoota ijaaranii hojiitti galchuudha. Kanaan wal qabatees rakkoon kaapitaalas akka hin jiraanne baankii siinqee hojiin gaariin hojjetamaa jira. Dargaggoonni kun ogummaa mana barnootaa keessa barataniin qofa osoo hin ta'in leenjii adda addaatiin kan kennameef potenshaala jiruun hojii wal simuu danda'u akka hojjetaniif hojjetamee jira. Ammatti hojiiwwan irra caalaa xiyyeeffannoo guddaa hojjetamaa jiran keessaa tokko hojii qonnaati. Qonna hojii wal qabatee hojii horsiisa lukkuu, aannan akkasumas furdisa irratti bal'inaan hirmaataa jiru. Kanaan immoo kaayyoo keenya akka biyyaatti qabanne hedduu isaanii galmaan gahaa jiru. Dargaggoonni ofii isaaniitiif akka carraa hojiitti fayyadaman akkuma jiru ta'ee karaa biraatiin immoo dhiheessii gabaaf qabnu dabaluudhaan qaala'iinsa jiruu fi gatii meeshaalee bu'uuraa nyaataaf oolan xiqqeessuu irratti waan baay'eetu hojjetamaa gahee guddaa qaba. Karaa biraatiin namnis nyaata madaalamaa karaa salphaatiin argachuu akka danda'uuf carraa gaarii uumaa jiru. Waldaalee adda addaatiin ijaaramanii ijaarsa irratti, misooma albuudaa irratti, akkasuma immoo bosonaa fi qonna irratti bal'inaan kutaa magaalaa keenya keessatti hirmaataa jiranii. Kanaan wal qabatee dargaggoonni keenya potenshaala jiru keessattuu albuuda hojii wal qabatee ijaaramanii albuuda baasuun bal'inaan fayyadamaa jiru. Tajaajilas kennaa jiru. Erga ashaaraa magariisa jalqabne yeroo dheeraadha. Kana keessatti immoo hirmaannaan dargaggootaa olaanaadha. Ashaaraan magariisa keenya haala qilleensaa keenya eeguun akkuma jiru ta'ee akka carraa hojiittis biqiltuu nyaataaf oolan, bareedinaaf oolan dargaggoonni waldaadhaan ijaaramanii kutaa magaalaa keenya keessatti qopheessuudhaan carraa hojii gaarii fi akkasuma immoo eegumsa naannoo akka biyyaatti qabnee deemaa jirruuf gahee isaanii bahaa jiru. Akka ciminaattis kutaa magaalaa kana keessatti kana kaasuun ni dandeenya jechuudha. Dargaggoonni hojii qonnaa irraas fayyadamaa jiraachuu eeruun karaa gurmaa'insa isaaniitiin carraa hojii jirutti fayyadamuu akka tanis haalli mijataan jiraachuu dhaamanii jiru. Lafooliin irratti waldaadhaan ijaaramanii qonna qotaa jiru. Qonna kanaanis fayyadamanii dhiheessii gabaaf qabnu dabaluun akkuma jiru ta'ee ofii isaanis fayyadamaa jiru. Karaa adda addaatiin immoo hubannoon dargaggeessaa akka cimu leenjiin yeroo adda addaa sadarkaa adda addaatti dargaggootaaf kennamaa jira. Leenjiin kunis tokko amala akka jijjiiratan, xiinsammuun akka ciman hojiin bal'aan hojjetamaadha. Kana keessatti immoo biyya kee ijaaramu keessatti gaheen dargaggeessaa olaanaa waan ta'eef waa'ee ijaarsa sirnaa fi qabsoo uummanni keenya uummanni Oromoo ittiin dhufee har'a sirna kana qabannee ijaaraa jiru kana keessatti gaheen dargaggeessaa immoo maalidha? Dargaggeessa irraa maaltu eegama kan jedhu wanti hubannoof ta'u bal'inaan ogeeyyii sadarkaa adda addaatti qabnuu fi barreeffamoota sadarkaa naannoo fi akka magaalaatti qophaa'an irratti dargaggeessi keenya hubannoo qabaatu hojiin bal'aa hojjetamaa jira jechuudha. Sirna cimaa ijaaruu keessatti caasaan dargaggoo cimaan jiraachuun gaafii hin qabu. Baay'ee barbaachisaadha. Kana immoo galmaan gahuudhaaf irra deddeebinee hooggansi jirru dargaggeessa keenya ijaaruu, hubannoo isaa cimsuu, hidhannoon isaa gaafa cimee, hubannoon isaa gaafa cimoo dargaggeessi keenya carraawwan hojii jiranitti ni fayyadamaa. Ijaarsa biyyaa qabne kana keessatti immoo gahee isaanii olaanaa qaban carraa guddaadha kan jedhu. Dargaggeessi keenya ogummaa garagaraa barumsa adda addaatti barate akkuma jiru ta'ee dabalataan immoo hojiiwwan ogummaatiif tajaajila kennuu danda'an leenjii kenname isaanii bu'uura godhachuudhaan bakkeewwan irraa hojiitiif adda bahanii jiran kanatti hirmaachuun osoo hojiin tuffatiin of jijjiiruu akka qabu ergaa dabarsaa fi nuti ammoo dargaggoota ijaaramanii karaa sirrii ta'een dhufan hundumaafuu carraa hojii kutaa magaalaa keenya jiruuf isaaniif dabarsinee kennuudhaaf haala mijeessinee jirra. Kanaaf dargaggeessi keenya kana beekee carraa mootummaan sirreessa kanatti fayyadamuu qaban kan jedhu ergaa qabaaf. Itti gaafatamaa waldaa dargaggoota magaalaa Shaashimannee dargaggoo Siraaj Kaayoo akka jedhanitti waldaan dargaggoota magaalichaa riifoormii taasifame bu'uura godhachuun fayyadamummaan dargaggoota akka cimuu fi sosochii taasifamaa jiruun waldaan dargaggoota magaalichaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jiruun beekamtii argataa jiraachuu himanii jiru. Waldaan dargaggoota magaalaa Shaashimannee gurmaa'insa waldaan dargaggoota sadarkaa naannoo Oromiyaatti caasaa isaa bifa haaraan irra deebi'ee riifoormii taasisee asitti bu'aalee babal'aa ta'an hojjetaa jira jechuudha.
keessattuu magaalaa keenya keessatti magaalaa Shaashamannee keessatti sosochiin dargaggoota akka lafa qabatu aanaalee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee qabdu 12 fi kutaa magaalaa 4 keessatti bal'inaan caasaan isaa diriiree karaa hirmaannaa qabuun socho'amaa kan jirudha jechuudha. Kana keessatti fayyadamummaa dargaggoota lafa qabsiisuuf gama diinagdeetiin akkasuma siyaasaan illee akkasuma immoo qabeenya waldaa dargaggoota kanaan dura ture irratti illee hojjechuudhaaf gurmaa'insi kun koree mataa isaa sadarkaadhaan magaalaa irraa hanga aanaatti kan qabu jechuudha. Koreen kun bal'inaan hojii isaa xiyyeeffannoon hojjetaa kan jiru yeroo ammaa sosochiin amma taasifamaa jiru sadarkaa naannoo irraallee jalqabee hanga magaalaa keenyaattis dorgomaa cimaa taatee magaalli ta'inillee karaa gurmaa'insa caasaa waldaa dargaggootaa kanaan sochii gaarii irra kan jirtudha jechuudha. Sochii kana faana bara 2017 gurmaa'insa waldaa dargaggootaatiin cinatti hojiilee riifoormii asitti hojjetameen waldaan dargaggoota magaalaa Shaashamannee magaalota guutuu Oromiyaa keessa jiran keessaa sadarkaa sadaffaa bahuudhaan badhaafama awaardii fi waraqaa ragaatis beekamtii argate hojii isaa kan duraa caalaa ciminaan itti fufaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Sirna cimaa ijaaruu fi hirmaannaan dargaggoota akka cimu gama mootummaa fi paartiitiin akkasumas dhaabbilee garaagaraa waliin qindoomuun hojii hojjetamaa jiruun fayyadamummaan isaanii akka cimuufis waldichi cimee kan hojjetu ta'uu ibsanii jiru. Dargaggoonni keenya keessattuu sirna yeroo ammaa sirna cimaa fi sirna akka biyyattiitis jiru paartii badhaadhinaa keessatti illee dargaggoonni keenya bal'inaan waa hubachuu irratti waan hubatan sana hojiitti jijjiiruu irratti fooyyee gaarii kan qabudha jechuudha. Karaa kanaan siyaasaan illee utubamaa kan jiran jechuudha. Karaa paartiitiin illee mootummaan illee carraa duraa waan argame carraa hojii dargaggoota uumuu keessatti mootummaa fi paartiin illee cinaa dhaabbatee yeroo irraa gara yerootti waan danda'amuun carraa duraa dargaggootaaf kennaa kan jiru jechuudha. Gama kanaan waldaan dargaggootaa illee waan danda'uuf irraa ka'uudhaan dhaabbilee garaagaraa waliin hariiroo uumuudhaan keessattuu jeesis Jerusalem kan jedhamu dhaabbata NGO tokkoo fi akkasuma immoo SOS wajjinis waliin hojjechuudhaaf bal'inaan kan itti deemaa jiruu fi Jerusalem wajjin leenjii garaagaraa yoo kennamu dargaggoota kenna marsaa lammaffaa marsaa darbe dargaggoota nama 5 leenjii sadarkaa magaalaatti kennanii jiranii ammas deebi'ee dargaggoota 8 kan ta'an erginee leenjii fudhataa jiru. Kun fayyadamummaa dargaggoota xiqqaan jedhamu asirraa ka'ame hanga diinagdee babal'aatitti illee dhaabbilee biraa wajjin illee walitti dhufeenyaan bal'inaan irratti hojjetamaa kan jiruu fi gama siyaasaatiin illee ijaarumsaan fayyadamummaa dargaggoota xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan carraa hojii uumuu keessatti carraalee argaman dargaggootaaf dursa kennuudhaan sirriitti karaa mootummaatiif paartiin illee irratti hojjetamaa kan jiruu fi nutis karaa kanaan akka waldaa dargaggootaatti qabsoo barbaachisu dargaggootaaf sirriitti bal'inaan qaamota barbaadamu waliin irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa gola shaashii har'a qopheeffanne kanumaan goolamna. Saganticha qopheessuun kan isin waliin ture ana deemaa kasiibe. Sagantaan Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin FM Shaashimannee 103.4 itti fuufaa turtii gaarii.